tuqe samboda qabu kani wahi bana buja bana rakte anyway maljechuun barbaada warri kana organize gootan hedduu galatooma waan akka qopheessuu laaftuu namatti fakkaate nama tiraayii godhee experience hin qabne kana qopheessuun keessaamuu nama keenya waa qopheessanii namni dhufee waan barbaadan san hojjara oolchuu hedduu namatti jabaatte hedduu galatoomaan ja'a. Gama biyyaa isin keessatti argamuu fi hedduu gammada. Wanni irra dubbachuu barbaadu wanti sadii afur gama boodatti dhaamsu maqaa nama tokkotti kan hin qabu godhuu barbaada. Dubbayyoo kun dubbatu namni keenya sammuutti akka qabatu akka godhu jechuun laal uummanni Oromoo namni keenya hedduun durirraa eegalee sirna ammaa jala jirutti fakkaata. Jara keenya akkasii reyaalitiin kan bu'aa akka seenaa waan seenaatiin dubbadhaa. Seenaan yookiin waan dhugaa ta'e, waan qabatamaa ta'e, waan evidensii qabu sanirratti uumama isaa barreessa. Illeetiin Habashaa onakseen booda kataadoonni waan barreessan sanuma keessaa haala duraan ture sanumaan isinii wajjii qooddachuu barbaada gabaabsee hedduu gabaabsee. Februaati amata 150 dura uummanni Oromoo uummata bilisummaa jiraachuudha. Dhugaa dheeraa uummata bilisummaa qabaachuu ture. Ummata freedom jaalachuu ture ummata isiniyyaa waan hedduu kan ta'e masaafa amata 400 dura alaamayidhaan inni jedhani Portuguese historian kan biyya Habashaa ture kan booda kana ture waan inni barreessee irraa hin dubbadha. Laal maal jedhamsitanii nama alagaa afaan keenya hin beeku, aadaa keenya hin beeku, ammochi ture. Almost eeriyaa sin keessa yookaan hin ture. Yeroo san Habashaa fi Oromoon gisee takka walloodhaan wanta godhan waa beekaa. Uumama inni katabe qofaa takkaa fi lama qofa jeetiin dabala. Maal jaase loltuun Oromoo yogguu lola dhaqan waa lama tak mau kalau nanti itu polisi berakhir kan mana tidak ini. Nah dia wajah dari Habasha di abad wine and juga berjualan amat kita bukan apa wajah dari Habasha insan juga abad dan lafaz kasih itu 1600 cases Maldives around 50, 70 scholar itu pun Habasha Jerusalem decade Altira German decade it is a long story or the nama historia de famous German historian in Wegwell Bare nanti isa interview boda era Why naman berbeda? Ruda isara akade, sanira akade. Nanti sumal jase isan Oromo ifijani nutu galanja ai nutu galanja detusa. Originally wording galanja tekati dibabdeto. Karena bosan galanja ateba. Yaro era kapso wajulbat rodu ufwan kureni yeja. Akumaan jedhe laal takka alaamee maal ta'eedha uummanni qulqullumatti jaa'imnaadha. Jaa'imnummaa kanatti garsiisan yogguu fistii godhan namni muratee
يوم لونكو يوامين موها يواتمتي هنالك إذا special phone special te nyatu jaba kana woman namni alaga witness tay fi kana ja namni abashatis namni Germany kana chupa mali fi dubada mani kenya yaro era ubasa pizza project ma barbade mootummaa isaanii qabaachuu turan mootummaa adda addaa irra guddaan sirna rippaabilikaa gadaa uummanni keenya isiin bulchaa ture. Afaan isaaniitiin seera isaanii tumatanii seera isaanii jalatti bulanii jara nama qabadda. Seera namaa jalatti bulle seera isaanii jalatti bulan. Afaan Oromoo harka tuffatamee namni xiqqaa guddaa arrabsuun abaaruu afaan 2023 afaan kana amantii ortodoksii lallabuun intaanu ja'anii har'aa kana qabsoo godha. Afaan kun afaan seeraa, afaan daldalaa, afaan dippiloomaasii tureera. Mootumni adda addaa ka Oromoo dippiloomaatiik riileeshin qabaachuu turan. Mootummaa naannoo jirtu biyya Amaaraatti wajji even alattillee warra ifatti godhee jira san bira darbanii jechuu barbaade. Afaan Oromoo uuma namni lama ka alagaa jedheen isin himuu barbaada. Akkuma beektanii nama English Oromoo English dictionary of afaan Oromoo fayyuuf nama jedhanii nama missionary ture eriyaa san keessa nama gamana deemee hundeeyyuu maal jedhan afaan uummata kanaa Wallorraa hanga Booranatti Wallaggarraa hanga Hararitti uummattuu alatti wal understand wal godhan. Daa'imtiin ni jiraata. Turis ni jira, har'as ni jira. Laal irra guddaan amma warri Habashaa regional dialectical difference uummata keenya gidduu jiru exaggerate godhanii million time exaggerate godhanii akka uummata waa takka illee waliin beekne afaan waliin galle akkas godhanii dhiheessan. Namtichi kun maal jedhan alatti godhaga. Nama asmaa Gorgis jedhanii yookaan dhufanii kaasee dubbatu nama seenaa katabe amata 100 dura maal jedhase kun waan inni barreesse Gojaamee fi Shaween har'aan kana afaan tokko waliif galan waan leewu dhaga amata 100 dura akka asnaan katabetti waan Gojaameen dubbate Shaween masaafa bira jiraatan saafa keessa jira jala keenya. Uummanni keenya immoo Walloorraa hanga Booranaatti alatti waliif galanii asmaaleen akkuma alatti. Uummanni Oromoo dur definitely uummata jabaa ture, uummata sodaatamaa ture. Ka if kabaju guddaan tokko ka if kabaju. In fact alaameedhaan kanaan dagatee uummata if kabajuu jira. Laala addunyaa kanarratti nothing important. Namni tokko self confidence bira qabaatee if kabajee aadaa isaa kabajee namummaa isaa yoo kabaju namni si kabaja. Yoo ati namummaa kee kabajuu baatte namni si kabajuu jiru bara. Ni uffatan namaa gadda. Kana maaliif hedduu uummata keenyatti har'aa kana mudate boodaan isinii ibsa. Uummanni keenya cabuu kana eegale reefu takaan irraa fedhe kan kaasee dhiise. Namtichi Rudolf Giuliani ka seenaa Itoophiyaa ka duraa ka barreesse maal jedhase Oromoo cabsuu Habashni
qawwee garuu qawwee kamitti hojjeta oolchan baruu isaan barbaachisaa. Macaafa inni barreesse keessatti 1680 amata 1850 habashni qawween waan isiin taate ummata keenya daran baranii eegas booda karaa qawwee argatanii uffattii osoo hin qabne karaa qawwee argatanii karaa qawween sanii nama cabsan. Kan Faranjichi kun 1680 qawwee malee cabuun danda'u jedhaniitu hanga 1850tti cabsuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye? Manni keenya zamana sana takka tokkummaa qaba. Salamaddiitiin sirni gadhaa cimu ture. Isaan gubbaarraan ammas akkuma asmeeffaa namni hedduun waan kanaa barreesse jiru. Manni Oromoo fardaan lola ture. Laal odoon diinni beene amna karaa sadii shimbirtuu jechuun barsalaa jechuudha. Amna karaa guyyaa sadii deemanii diinni eessa jiraa baranii akka diinni dhufee isaan sarpiraayiz isaan hin goone isaan sarpiraayiz godhanii jedhan. Anyway, Ummanni Oromoo cabuu kana eegale middle of the second half of 19th century. Ummata Walloo itti cufaatu at least xiqqoo tokkollee beekuu ni danda'a namana. Amata 35 irraa fide ummata Oromoo kan Walloo cabsu. Yeroo san waan barreeffame ta'u sana hin qabneetu jira. Walloo akkaan irra guddaa namaa Walloo keessatti manni Oromoo kan jiru possibly miliyoona 4 miliyoona 5 isaanii balleessuu barbaadan akkaan kana hidhatanii. Maaliif balleessuu barbaadan waa lamaa bara amantiin isaanii Islaam salphiisanii amantii salphiisanii akkuma 1885 isaan godhanitti amantii isaanii abbaan godhanii isaanii akka fudhatanii nuti Amaara akka jedhu. Odooma isaan warri eeriyaa sikiitti Amaara booda jedhanii badii amma isaanirra jettuun isaanirra hin geessu jechuu barbaade jechuu hedduu naa galatoomne. Anyway, kan uummata keenya cabse Minilik nama jedhaniin duraan nutis booda Emperor jedhaniin inni maaliif cabse? Very very simple. Waa sadii ta'uu jedhamtu. Taduraati laal waan Faranjii tokko Lord Layton nama Ingilizii Keeniyaa bulchuu ture. Macaafa inni barreesse The Stolen Legacy 1966 kan barreeffame. Laal maal jedhase Minilik dafeeti biltiin ta'e loltuu Faransaayii mootummaa Faransaayii kadhatee fidanii 1875 irraa eegalanii loltuu isaa akka training godhan. Militariin lola qofaa miti bara yoo qawwee qabaattees yoo trainingii qabaachuu baatu. Laal militariin saayinsii if danda'e saayinsii cimaa if danda'e. Waboon harkaan kana amata shanan kana keessatti barnoota isaan argatan generation Oromoo takkaan zamana taatu malee takka argatee really kanaafan akkatti defendiif godhanii mootummaa sanillee raasan jechuu barbaade. Gabaabduutti maal jechuun barbaade? Military training is absolutely crucial. Absolutely. Sanii keessa baranii fuudha qawwee jarri Faransaayii qawwee fidanii wattaadara isaa tireen godhanii. Tireen godhuu qofaa miti Lord Layton maal jedhase laal san dura Oromoo fi Habashni akka ollatti gisee takka wal lolan reed wal godhan kun dhufee wanta godha ammoo colonize godhanii qabsanii colonize godhu tooftaa kan barsiise uummata Faransaayii
maaliif eeriyaa takka ta'ee yogguu cabsite taphashni dhufaniiti cabsanii zarafanii loon waan jiru waan godhamuu danda'amu fudhatanii kaan gubanii deeman. Itti deddeebi'an waan akkana. Permanently settle godhanii kooloon akka inni jirutti koolan jechuun koolanii bara. Koolanii dhaabanii administration areas keessatti dhaabuu kabarsiise Faransaay jedhamu qabatu. Kanarraa kaasee maal jaaseedha? Odoo qawwee Faransaay qawwee booda Minilik eega qabeenya hore booda biyya birarraa qawwee akkachuu eegalee qawwee Faranjii kana malee training amma harkatan kanaaf kana malee abadan kun wardiin kun xiyyaamti kan Lord Leighton jiru uummata Oromoo cabsuu danda'anii jira. Matsaafni kun 1966 keessatti kan barreeffameen jechuu barbaadee. Fukarraa hangam haala uummata keenyaa nama agarsiisa. Manziin beekin Minilik kaapitaalii isaa Angooladha. Maappii Itoophiyaa irratti Angooladhaa yeroo kan ilaaltan Itoophiyaa jiru. Namni achi dhaqee mukeessa gosti jiraachuu danda'a. Anyway, resoursiin hin jiru. Qawwee achitti hin tolchan. Yaabashaa keessatti qawwee wayii tolfama, xiyyitii wayii tolfama, alaa galaamii. Faranjoonnee yogguu dhufan qawwee gurguratanii gabra fuudhanii waan biraatti suuqanii deeman. Resoursiin kun eessaa dhufu? 90% resoursiin Oromoo kan Oromoo irraa reefu godhanii zarafanii wanta godhan. Kun waa'een hanjuu kana ta'e waan katabamee lafa jiru. On record waan katabamee lafa jiru. Maal jechuu barbaade qawwee alaa dhufteen risoorsii uummata keenyaatiin uummata keenya cabsan. Har'allee lolli uummata keenya deddeebi'u waan biraan seenaa jara keenya. Qabeenya uummata keenyaa barbaadanii bara. In the process uummanni keenya baduu haajaarraan qaban. Kanaafi duraan eegalanii walitti hidhatanii Itoophiyaa dur deebisna jechuun maal jechuudha? Oromiyaa diinee Oromoo balleessinee sabboonummaa Oromoo diinee Itoophiyaa akkamiin kan jalatti guddatu kan afaan Oromootiin dubbachuun itti kaanii Oromoo jechuun bakka inni gaal ture zamana sana Itoophiyaa sani deebisuu barbaada. Oromoo balleessan malee humna Oromoo cabsan malee akkuma Minilik humna Oromoo cabsetti akkasii deebisnee eega cabsine booda ni diigamti waan deemu eegas booda qabeenya isaanii cufaafu nama isaanii buqqaasanii fidanii dachii uummata keenyaa barra qubachiisanii isaan qabeenya horanii uummanni keenya hiyyoomee kanuma ammaan kana keessa jiru kadhattuu ta'ee kuun dachirraa buqqee laal amma irra guddaa namaan bee zamana Masar Filaansan over 500,000 people kadachirraa buqqee naannoo Finfinnee. Amata shanan darbe kana keessatti nama miliyoona 3 kan lafarraa buqqee. Akkaataa biyya bulchu ijoollee tuulamaati jira. Maal godhaa jiran dachii uummata isaanii gurguraa jiran. Uummata isaanii akka heegaree qaban. Uummanni tokko yogguu dachii darbe risoorsiin guddaan ilma namaa addunyaarraa dachii. Uummata dachiirraan taasuu jechuun bala. Uummata kana liiteraalee itti decide dachirraa yogguu baasan adaan namaa ni badaa, afaan namaa ni badaa, waddee ni bada. Keessa jiraata. Biyya san keessatti indastiriin jiraattee wanni biraa jiraattee jirtu yoo kadhattuu yoo milishaa ta'uu yoo ammaa jiraatu machii ta'uu yoo maal har'aan tana laala qonnessuu booda zaagireet godhuu kiyyaana. Gaafaan ani yuunivarsiitii ture magaalaa Finfinnee keessa kadhattuu ni turte. Nama kana maantana namni amma kana dhaga'uuti nama. Yeroo san personally nama Oromoo afaan Oromootiin kadhatu dhageenya. Hunduu jechuu kiyyaa miti beeka hin dhageenya. Irra guddaa kadhattuu eessarraa dhufa? Araaroorsii kanarraa dhufa.
keessaa 1972-73 beela taatee hojjetaa beela cimaa san keessatti nama hedduu qaba. Tigreen Naagaalaa laal dubbiin heddummeesse. 1978 matsaafni tokko on the Ethiopian farming kaju barreeffameeti matsaafa san keessatti namtichi kun nama Ingiliz yesan dhaqeeti baalsinxaanota oduun Haayile Sillaasee silxaana irra jiranuu interview isaan godhe. Maal jedhanse maa exaggerate gootan zamana san 1972-73 nama hanqa 200,000 fi probably sarii olis ta'uu danda'a inni du'an. Kana maaliif guddiftanii ka du'e Tigree afaan gaala. Kana maaliif namaa miti ka du'e ban odoo kana gartanii ni agartan akkamitti uummata keenya laalanii duuti namaa maayindiseetiin har'aan kana jirtu sanii addaa miti. Uummanni keenya ka amma dhumaa jiru ka wasana hin qabne of course. Tigraay keessatti waan ta'e nama cufaa beekaa lollee har'aan kanaa beektu deema. Anyway, pointiitii jalattiin isinii deebi'a. Tasadee Minilik wanni uummata keenyatti cabsa akka qawwee jedhe kalamalliitti risoorsii uummata keenyaa akka darafu jedhe. Tasadee uummanni keenya waan seenaatiif sosomuun barbaachisu in the 1880s, 1870s, unitiin dur amata 500 dura uummata Oromoo akka sibiilaa gooteetu yeroo eeguu jijjiiramtu aadaan namaa, haalli namaa, uummanninis nambarrinis yogguu heddummaatu waa meeqaa jira teeknooloojii wajji deemuu baatu dura tokkummaan uummata keenyaatis hin ture. Minilik maal bareeda alaa akkuma boornis namtichaalee dubbate kun kanaan dura yogguu hin dubbate. Tooftaa qoreen baasuu namni yogguu dur irra guddaan namaa kopheen kaa'atu miilaan deema. Qoreen yogguu nama jirte maal inni ofirraa baasa qoreen himi. Minilik qoree cabsuu qoree baasuu baree maal jechuu isaa Oromoon Oromoo cabsuu baree tooftaa sana. Har'aan kana addeenyitti deemee kan bu'een uummatuma keenyaame Oromiyaa keessattis warri uummata keenyatti uummata keenyaa hedduun isaanii of course kadiinaatis ni jiru. Kadiinaatis warri mataa namarraa muree waan seenaa Habashaa keessatti diinee yogguu ajjeesan keessaa nama liidaraa yogguu ajjeesan mataarraa muraniitti barannu busa bira geessan. Kan dokumentii ta'e waan gadi jiraate har'a saniitu ka haareetti sanii fuudhanii biyya geessan biyya isaanii geessan yogguutti dhiichisan hedduu namatti hin jijjiiramne jechuu bara. Maayindiseetiin duraan turte sun achuma jirtu jechuu barbaadeeti. Yoonni dubbii heddummeessinatti himaanii wantaan godha. Minilik everywhere uummanni Oromoo resist godhee ture. Resistaansiin addayyituu taatee turte ammoo san keessaa egzaampilii lama qofaan tuqee bira darbu. Kan namni keenya tokkinuu riili baruu qabu. Asii Oromoo qofa cabsuu Minilik amata torbarraate. Toota amata torba. Hin jirtu egzaampiliin bakka takka illee biyya dheeraa san keessa odoo beeksisuun ijaarame dura bakka uummanni tokko ka qawwee takka hin qabne meeshuma tiraadishinaali amata torba kara sadii Minilik mo'aniiti asmee maal jedhaseeti Minilik hanqamoo jetti arganiiti rabbiitu lubbuu baase achirratti tambura isaa dhabee teenkii isaa dhabee oduu anqee kijibaa waan fabrikeetti taatee jedhanii waan asir gorbis katabee lafa kaa'ee jechuurraa ka'eeti. Boodagaanii cabanii yogguu isaan caban it's a long story. Lolli sun lola bada
hedduu sanirratti kadhume egaa lolli egaa isaan caban boodaa poolisii harka muruu harma muruu ta'ammaa tana fikshin jedhama. Taarik lama bara dhiingaddaa Itoophiyaatti qophaa'e keessatti laal duraan waan anolee barsiisuu turan. Isaayituullee ijaaramee jira. Amma yoo danda'amne yeroo eeggatan malee sanis diiguuf deeman ammaan kana kaarikulama haaraa tolchan keessatti hin jiru waan akkallee hambisan. Maaliif kan barsiisan? Seenaa Habashaa kan hin dalagatu kan manguddoota isaanii kan nama biraa tokkollee hin jiru. Namni ibsu osoo malee haala kana kan jiru jechuu barbaade. Laal hedduun keessan isin hin beektan maal jedhasitti mootiin tokko harkaan mureen kan dur nama barbaachisu Teewdiroos, Yohaannis, Minilik, Goobanaa innis akka muraatu, Raasdaargee innis akka muraatu. Asitti anolee bakka jedhanitti hootaa waan nagayaa haasofnaa jedhaniiti namni hedduun yoo xiqqaate kumani ta'a. Laal matsaafa Profeesar Abbaasaa Jii barreessatti wonderful book ilmoon Habashaa tokko kan ibsu na fakkaatu hin danda'an. Odoo san harkaneessina wanni teessuun kijiba jedhanii dachii buqqaasan. Waan anolee waan biyyeen taafatu gadaa Gabra'aaf Tisfaayee Gabra'aaf isumaatuu kana buqqaas bitaa keessa katabe malee duraan fikshinii hin jiruu tajeetti. Namni xilli kun walitti qabameeti dubartiinis ni dhufte nagaa jedhanii kaan harkarraa muran kaan miilarraa muran sana ibsaajireeti godhuu fi mitisnetti wanni himuuf waan akka fadhiitu jira. Karaa duraatii seenaa biyya sanii keessatti seenaa addunyaa keessatti extremely rare wanni taate dubartii achitti argamte cufaanuu gaafa irraa muran. Harma irraa muruu qofaa miti. Harma murame kana aadaan hidhanii morma fannisanii harka murame aadaan hidhanii morma fannisanii akka ganda isaanitti galu godhanii barate. Akka ganda isaanitti galu. Nama faranjii akka ayyaana nama Arsii keessa booda karaa san dabre akkana jaabar danyoota 400 kan ijatti yaa'an kan harki isaanii murameen harkee jaabar kun waan kalee lafaa ka'ee miti jechuu barbaadeetu. Lola calanqoorrattis harki muramee immoo harki muramuu namni qabame nama hedduu harki irra muramee. Anyway, uummanni Oromoo gabaabdutti ni cabee. Cabeensi sun uummata keenya irratti maal fidee tayyadu guddaan. Itoophiyaan amma biyyittii amma Itoophiyaa jedhaniin tun duraan Abisiiniyaa jedhamtu. Officially 1971 the first constitution sanibar Itoophiyaa define godhee namni dachii sana keessa jiru mata Itoophiyaatti jedhanii karaa duraatti define kan godhan officially. Hanga 1940s, 50s British records kan dubbatan recording isaanii Abisiiniyaa jechuu turaniiban. Amma Itoophiyaan kun sadii turte jedhan namni information hin qabne this fiction dhugaatti fakkaata. Hin turre hin jiru. Wanni akkasii sun hin jiru jechuu barbaadeeti. Dubbii heddummeessuu barbaadeeti miti. Laal takka kan isin share godhu aadaa Amaaraa keessatti maal jedha? Nugusni qorra ta'uu fi hubnoo jedhanii bara. Kun waan Muhammad jiru miti. Aadaa isaanii keessatti waan jedhamu. Kun maal si garsiisu? It was very common. Akka hub jechuun bareedu jechuu bara. Nama garsiisa ta'e gosa nugisaan namoota hedduu. Anyway.
بروفيسور تشالي تبغوا ما جاسد ما بتاعت كمان بجامع but very objective مسافة يرو 1995 participated مع جاسد Ethiopia titling كتابة Modern Ethiopia 1896 to 1974 جاء Modern Ethiopia was established on the destruction of Oromo power job. It is 100% true. Adantana Malik, Farajandani, Kara propaganda, Kara always, Kara everything in Malik Oromo Rahopan. Manipulate the minute of any, you are coming in Kanati to any the remove Jabatan, what Kabani. Yoo kastaane nuti dhumnee jettu bakka. Dhiire namni tokko artikila xiqqaa tokko katabeeti ture suni Oromiyaa dhaabuun ja'a bara. Artikilli kun 1992tti katabame Oromiyaa dhaabuun Itoophiyaa dissolve godhu Itoophiyaa dhiibu jechuudha. Eega gaafa sanii takka guyyaa tokko bakka Oromiyaa waan accept godhanii uummanni kun uummata bal'aa, uummata keenya, uummata biyyaati. If bulchuuf abanjaanii tokko kan dubbatu jiru beekta. Sun dirqama keenya jechuu barbaade. Gama keenya kanarratti lolee kanarratti wareegame akka reyaalitii taasifamoonni ammaas ta'uu danda'u sani maalichi barbaade nuumuudha waan akkalee nootu waan nati yoo ashkara taate malee. Beekale yoo ashkara isaanii taate malee. Waa akkalee wanni uummata keenya fuudhan jiru. Kana maddeen shabuun manni keenya birmadummaa akka dhabu godhan. Laal seenaa ilma namaa keessatti uummanni tokko yommuu birmadummaa dhabu akka namummaan isaanii irra namaa gad godhan. Aadaan isaanii badde. Beekale aadaan isaanii badde. Isaan bira dabranii inni qabeenyi isaanii. Everything waan inni qabu karaa cufaan isaa malu. Akka dhibba tokko sani wanni uummata keenya irra gahe. Beekale sana eega carri booda. San bira dabranii kanallee dubbiin heddummeessu yoo yeroon isin irraa gabaabbatte warra organize godhu yoo abbaa malkaa jiraate yoo yeroon isin irraa gabaabbatte gama kiyyaanneen dhaabe inni moment waan biraatiin nuti. Akkuma yeroo isin irraa fudhannee uummanni keenya zamana san mindaan kafalu ture. Haalli isin jiru mindaan hin jiru kan. Duba loltuu isaa nama kuma dhibba meeqa akkama jiraachuu turan. Dachii uummata keenyaatiif uummata keenya wajjin biluu jedhanii itti kennanii bara. Lafaa kaasaniitii miti bar hin biyyee manatti wanti jedhanii hin biyyee jechuun haadha jechuudha. Haati hangamta ilmoo jaallatti. Isitanii achiftu naariif sagootu ta'u guddiftu karaa cufa. Yoo ilmoon boochi haati hojii boochiimi. Hin biyyee manatti jedhanii. Dhugumatti laal nama waa takkallee sagantaa takkallee hin qabneetu achirraa dhufanii dachii harkatanii namni keenya gabbaarii tahee sirame namni isaanii hojjetee yogguu takkatti jiruun isaanii tiraansfoormi taatee ni jijjiiramte. Kanaaf MBA jechuu barbaade. Guddaan tokko lasting impact kan irratti qabu Itoophiyaa keessatti identitiin namummaa akka namummatti Oromootti balleessuuf itti ka'an karaa isteetii ka'an akka Oromoon jiru. Maaliif heddumina namni keenya qabu. Zamana sanillee uummanni kun guyyaa tokko dammaqee ka'ee wanta godhaaf kan hin ta'in identitiin tun baduma qabdi jedhanii sodarraa akka ka'ee jechuu barbaade. Uummanni keenya akka is tuffatee namni isaan tuffatanii akka jiraatan kan godhan. Yoo barbaadan kanarratti guyyaa duudaa haasa'uu hin danda'a. Darii lolawwan sana hin qabne karaa propagandaatiin karaa hedduu bara akaas deemaa jiru kanuma.
faayinaansi godhaniiti mootummaa bilisiginaa faayinaansi goote Finfinnee keessaa nama keenya nama meeqa even ka Oromoo fiiyyuu ka galgalaa ganama uummata keenya ababa. Kun maaliif taasiseetan kana uummata kan isinitti himeetiin wanta godhaa. Laal maal jedhanse uummanni Oromoo waan akka illee walitti hin qaban uummata waan akka illee walitti hin qaban. Afaan yoo dubbatanis waliin galan afaan isaanii waan tokko dubbatu tokko hin beeku. Akkana jedhanii sammuu nama keenyaa keessa waan summii wasana hin qabne kaa'an jechuu barbaadeeti. Sanbira darbee kana cufaa wanni jedhaniif waan akka qofa. Uummanni keenya akka jiru keessaa namni baadiyyaa magaalaa keessa gale Oromummaan bara wanni sarbaagga godhuu dandeesseef irra guddaan uummata keenyaa baadiyyaa keessa jira. Odoo hedduminaan magaalaa galanii badu ibsanii turan beekame. Har'allee namni Oromoo kan magaalaa keessa jiru maximum yoo xiqqaate 15% ta'a namni fakkaata. Tokko tokko 20% ta'a. Even that maal jechuudha 80% of our people ammallee baadiyyaa keessa jiran. Advantage qabdi yeroo sanis ammallee baadiyyaa keessa jiraachuun aadaan Oromoo afaan sirni gadaa kanatti sarbaagga godhuu danda'ame kan akka abadan practice hin godhamne ta'a. Guddaan tokko kan barbaadan namni keenya konfidensii ifirra qabee itti uffatee nama biraa psychological warfare kan sana hin qabne godhame gabaabdutti sammuu keenya bituuf kaampeen durirraa hanga ammatti godhama. Uummata tokko bulchuuf yoo sammuu isaa kontirool nama jibbe tuffate nama laaftutti bituu dandeessu yoo taate basically easily bituu dandeessaa. Isaan kana beekanii kan hin ta'e isaan hin godhame jechuu barbaadeeti gabaabatti. A colonized mind is always the most dangerous mind. It's a confidence in God. Personally, experience kan waan hanqa taatee kun agartu haalli namni keenya keessa jiru kan adda juttuu agarru it is a reflection of that. Wamadirree beeku a reflection of that. Karaa dhibba tokkoon dhuftee nama tokkooti. Gabaabsee fixachuun kun irraa boodaati long term impactiin manni keenya qaanii amata dhibba tokko jala jiraachuutu maal fa'aa maal fidde manni Oromoo akkuma reefuu namni tokko dubbate uummata bal'aa biyya san keessatti Afrikaa keessatti addunyaa irratti illee uummata bal'aa. Uummanni keenya oduu biyya qabaatan biyyi Oromiyaan possibly biyya 24 yoo 23 biyya taate uummata bal'aa. Uummanni miliyoona 50tti tilmaamamu garii sanii oole isa miliyoona 50 kan mootummaa isaan qabne aadaa isaan kabajamu afaan isaan kabajamu afaan kana independent Oromoo radio station biyya san keessatti hin jiru. Tuffiin kanaa gadi ni jirti. Not a single radio. Televizyina dhiisaa a single FM raadiyoonni walaba tahee kan rakkoo uummata Oromoo dubbatu ni jira hin jiru bara. Hin jiru. Uummata bal'aa kanaatu kan ta'e jechuu barbaade. Ummata mootummaan qabu Oromoo mootummaa qaba yoo jedhan nama kana ibsa. Afaan kana common sense qabu Oromoo mootummaa qabu jechuu danda'a. Ummata isaanii buqqaasan dachee gurguratanii ummata isaanii buqqaasan ummata isaanii fidan laal heddummeessuuf kan hin ta'e 1.5 million Oromoo have been displaced. Ummata shanan kana keessatti.
90% gargaarsa waan akka illee naaf. Manni qoftiin 150 kan hubate. Figaree naan qabu kan ture sanii oluu caalaa jira jechuudha. Beeksisaalee akka duuti aadaa ta'e uummata keenya beeksisaalee keessaa uummata baadiyyaa keessa jiru waan biraa ta'e uummata qabeenya qabu haala kadhattuun again exaggerate godhuu kan ta'e waa'ee ijaan argate amata afur dura amata afurtan booda biyya dha'ee karaa duraa ta'een maayilaayis Jimmarraa hanqa haala deemuu deemu magaalaa Jimmaa keessa illee opportunity akka deemuu hin dandeenye karaa Dirreedhawaa karaa Harar Finfinnee keessa kadhattuun namni waa kadhate irra guddaa nama Oromoo ta'e. How come gaafa ani yuunivarsiitii ture nama Oromoo kadhate agartu afaan tana 100% jijjiiramee akkamitti kanadha. Sisteema kanaatu dalabareetii waan godhame jechuu barbaade. Hedduu personaalii gama kiyyaan na yaachiif uummanni tokko uummatatti kan yaa'an. Kanarratti koloniyaal meentaalitii sammuu uummata keenyaa keessa seene illiitii warra magaalaa keessa jechuu kiyyaan jedhan matannaa qabadda. Warri baadiyyaa kana kuban qaban waan akkalee warra magaalaa keessa jiru. Yoo akka uummatatti yaadu baate namni dantaa isaa diffeendi godhuu hin danda'u. Abadan uummanni dantaa isaa diffeendi hin goone gara tokkollee dhaquu hin danda'u. Waan takkallee godhuu hin danda'u baate. Kun reaalekuma addunyaarra jiru beesikaalee. Yoo namni keenya alaa dantaa isaanii diffeendi godhan. Mee ilaalaa uummanni Sumaalee namni hedduun manni Sumaalee tokko dubbata amantii tokko qabanii uummata. Uummanni Sumaalee uummata Oromoo daran uummata rakkina wasana hin qabne qabu. Ammoo dantaa Sumaalee yommuu taatu waliin dhufa. Ameerikas, Tigreen akkas, Eertiraan akkas, uummanni addunyaarra jiru cuftinuu akkas. Irra guddaan nama keenyaa yeroo dantaa isaaniirratti loluu baatan rakkootii maqamnaa. When colonial mindation, it affects us. It's our when they want to transform us to Native Americans. One other impression, Native Americans area Akkas godhuu barbaadanii waaqni galanni haa ga'u arraan kana waqootirree jira. Qeeroon gamanarraa hanqa danda'an itti hidhamaa jiranii sanaa jecha yaadni kun bahu jeetiin harka dhibbatu amana. Ammaas uummata hedduu nama personaalitan taasisu yogguu uummanni keenya deebi'aa tokkotti jiru namni kun yogguu cal'ise ani sana gadi jechuu bara. Warra keessaniif dhume nuti nu geessu. Boru ganama ibbichi qabate asiisni dhufa boru ganama isaanis gahuu dandeessi. 1984 eegaan barnoota kiyya fide Ingilizirra ji'a tokkoon achi ture loltuu gaafa sandirree keessa turte waliigala heddumaatu nama 300. Har'aan kana loltuun Oromiyaa keessa alatti ittiin yeah, just give it a year or two. Margin and 100% in Jerema. Lal Namamura, the commitment abuto, the giraffe. Namamura, the commitment abu. Eduna Galatoma, one allegation. Dagoda, Wabons, Umaskenya is ordered Gamadran. Mati Apachu, Apachu Gari, a more Kabenyanis, one and